Imon koo yeroo markaza seenuu anillee sagalee namaan dhagahu akkasuma namnillee sagalee kiyya hin dhagahu naaf deebisii jaa. Rakkina warri imoon keessan sagalee isin hin dhageessifne viidiyoo kana ilaaluudhaan sirreeffachuu dandeessu. Tokkoffaa irratti dura irratti seetingii mobaayilaa keessanii keessa seentan. Seetingii mobaayilaa keessanii keessa erga seentanii olooftanii bakka app jettu kana dhuftan. Bakka kana jechuudha. App. As tuttan. Erga as tuttanii gubbaa kanarra bakka kana tuttan. Imoo ittanii barreessitan. Erga tuttanii imoon keessan siniif dhufa. Erga imoon isiniif dhufe olooftan. Storage bakka jettu kana tuttan. Storage bakka jettu kana tuttan. Achi booda as sinfida. Erga as sinfide clear cache ka jettu kana tuttan. Clear data osoo hin taane clear data moo akka hin tunne bakka kana tuttan jechuudha. Kanan xiyyaarratti qabuu jiru kana clear cache ka jettu kana. As tuttan. Erga si boodatti deebitan. Erga boodatti deebitanii baatir ka jettu kana keessa seentan. Baatir. Baatir ka jettu kana keessa seentan. Baatir. San booda yoo akkasitti jiraate yoo asirra jiraate viidiyoo kana amma durallee hojjedheetiin jira itti dabaleetiin hojjedhe jechuudha. Yoo asirra jiraate asirra deebiftan baatirii keessan unrestricted irratti deebiftan. Yoo boodatti irraa deebitan illee isin hin baasu jechuudha. Sagalee illee isin dhageessisa. Asirra deebiftan. Achi booda asirra deebiftan jechuudha. Achi booda boodatti deebitan. Boodatti deebitanii set as default ka jettu kana tuttan. Set as default. Kana jechuudha. Open support link ka jettu kana bantan. Kana jechuudha. Yoo akkasitti jiraate akkasumatti dhiiftan. Yoo asirra deebi'ee jiraate gama kanatti deebi'ee jiraate gama kanatti deebiftan jechuudha. Gama kanatti deebiftan. San booda of duuba deebitan. Of duuba deebitan ammas. Permissionii kana keessa seentan. Permission. Kana jechuudha. Achi booda gubbaa kanarra tuttan sarara sadiin jirtu kana jechuudha. Gubbaa kana tuttan. All permission ka jedhu kana tuttan. San booda Play Store keessan keessa deemtanii jechuudha. Play Store keessan keessa deemtanii Imo jettanii Imo keessan update gootan jechuudha. Imoon keessan yoo update isin gaafatee jiraate update gootan. Fakkeenya hunduu amma update ta'ee jira. Update as yoo isin gaafate update irratti tuttanii jechuudha. Hayyee viidiyoo itti aanuu isinii qabadhee dhufa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jaa.